Akkam jirtu barattoota? Nagaa keessanii jechaa mata duree keenya diriiroo koordineetii fi sarara qajeelaa isa jedhu jalatti paartilee darban keessatti tokkoffarratti giraafii xaa walqixa taa'aa aan miseensa lakkoofsa raashinaalii ta'ee ijaaruu isa jedhu paartii tokkoffaa keessatti ilaallee paartii lammaffaa keessatti immoo kan yeroo darbeetiin giraafii diriiroo koordineetii yaa walqixa taa'aa baan keenya immoo miseensa lakkoofsa raashinaalii ta'ee ijaaruu isa jedhu waliin ilaallee turre. Paartii keenya kanarraatiin immoo diriiroo koordineetii fi sarara qajeelaa isa jedhu jalatti sadaffarratti giraafii ibsama yaa walqixa taa'aa maan keenya immoo zeeroo irraa adda ta'ee ijaaruu isa jedhu waliin ilaallaa nu faana bu'a. Diriiroo koordineetii fi sarara qajeelaa jalatti giraafii ibsama yaa walqixa taa'aa maan keenya immoo zeeroo irraa adda ta'ee ijaaruudha. Egaa xumura qabiyyee kanaa booddee maal gochuu qabdu? Adeemsa ijaarsa giraafii ibsamni isaa yaa walqixa taa'aa maan keenya immoo zeeroo irraa adda ta'ee adeemsa ijaarsa isaa adda ni baafatta. Lammaffaa irratti immoo garaagarummaa giraafii yaa walqixa taa'aa kan maan isaa irra guddaa zeeroo fi maan immoo irra xiqqaa zeeroo ni himta. Akkasumas immoo giraafii yaa walqixa taa'aa kan maan irra guddaa zeeroo fi maan irra xiqqaa zeeroo ta'ee ni ijaarta jechuudha. Egaa tokko tokkoon yoo ilaallu giraafiin yaa walqixa taa'aa kuni kan maan isaa zeeroo irraa adda ta'e jechuudha. Kun diriiroo koordineetii irratti tuqaa handhuuraa keessa qaxxaamuruun qarxiiwwan bakka garaagaraa lamatti kuta. Kana jechuun diriiroo koordineetii dura jiru jechuudha. Keessatti giraafiin ibsamni isaa yaa walqixa taa'aa inni kuni tuqaa handhuuraa keessa bahuudhaan qarxiilee jiran bakka garaagaraatti akkuma asirratti argitan kana kutaa jechuudha. Kunis mee tokko tokko yoo ilaallu yoo maan keenya irra guddaa zeeroo ta'e bifa kanaan ibsama barraa'eef jechuudha. Yaa walqixa taa'aa bakka jedhu kanatti maan keenya yookiin immoo dhundhulli keenya yoo irra guddaa zeeroo ta'e giraafiin nuti ijaaruuf deemnu kun maal ta'a? Haa ilaallu. Diriiroo koordineetii nuuf kenname irratti yoo dhundhulli keenya yookiin maan keenya irra guddaa zeeroo ta'e diriiroo koordineetii amma asirratti kaafame kana yoo kan ilaaltan taate yaa giraafii yaa walqixa taa'aa kuni tuqaa handhuuraa kan jennu isee handhuura koordineetii kana keessa darbeet qarxii tokkoffaa fi sadaffaa bakka lamatti kutaa jechuudha. Qarxii tokkoffaa isa kana inni kun lammaffaadha, inni kun sadaffaadha, inni kun immoo qarxii afuraffaadha. Tuqaa handhuuraa kana keessa darbeet qarxii tokkoffaa fi sadaffaa bakka lamatti kuta jechuun tokkoffaa fi sadaffaa haala kanaan kutaa jechuudha. Giraafiin amma nu kaafne kun giraafii ibsamni isaa yaa walqixa taa'aa maan keenya immoo kan irra guddaa zeeroo yoo ta'e jechuudha. Asirratti kun giraafii kana irratti ilaaluu ni dandeessu. Giraafiin kun kan jalqaba jiru yoo ta'e maan keenya irra guddaa zeeroo kan jenne inni kun handhuuraa, inni kun qarxii tokkoffaadha, inni kun immoo qarxii sadaffaadha. Qarxii tokkoffaa fi sadaffaa kana keessa haala kanaan bahaa jechuudha. Kun akkuma asirratti argaa jirtan kun giraafiin kun maalidha? Ibsama yaa walqixa taa'aa bakka bu'aa maan keenya immoo irra guddaa zeeroo kan ta'e jechuudha. Asitti qarxii tokkoffaadha. Iddoo kanatti immoo qarxii sadaffaa keessa bahaa jechuudha. Iddoo kanatti immoo inni kun qarxii lammaffaadha. Inni kun immoo qarxii afuraffaadha jechuudha. Inni itti aanu immoo yoo maan keenya irra xiqqaa zeeroo ta'e ibsamni nuuf kenname immoo ibsama yaa walqixa taa'aadha. As keessatti yoo maan keenya irra xiqqaa zeeroo kan ta'u taate tuqaa handhuuraa keessa darbuun tuqaa handhuuraa kan jennuun isa kana keessa darbuudhaan giraafiin keenya jechuudha qarxii lammaffaa fi qarxii afuraffaa bakka lamatti qooda yookiin qarxii lammaffaa fi afuraffaa keessa darbaa jechuudha. Qarxii kun tokkoffaa, inni kun immoo lammaffaa, sadaffaadha. Inni kun immoo
qarxii afuraffaadha. Kanaaf tuqaa handhuuraa kana keessa darbeet qarxii lammaffaa fi afuraffaa bakka lamatti kutaa jechuudha. Giraafichi haala kanaan ka'a. Giraafiin inni kuni giraafii ibsamni isaa yaa wal qixataa maa xaadhaa achi keessatti maan keenya immoo irra xiqqaa 0 kan ta'e jechuudha. Kanaaf haala kanaan amma ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Giraafii kun amma giraafiin inni kuni giraafii ibsamni isaa yaa wal qixataa ibsamni isaa yaan wal qixataa maa xaadhaa maan keenya immoo irra xiqqaa 0 kan ta'e jechuudha. Irra xiqqaa 0 yoo ta'e giraafiin keenya akkatti haala kanaan qarxii lammaffaa fi qarxii afuraffaa kana keessa darbaa jechuudha. Asiin tuqaa handhuuraa keessa qaxxaamuree jechuudha. Inni itti aanu fakkeenya A giraafii yaa wal qixataa 2 xaa ta'e ijaari jedha. Isa kana ijaaruudhaaf as keessatti maan keenya 2 maan keenya 2 jechuun 2 immoo irra guddaa 0ti. Irra guddaa 0 yoo ta'e giraafiin keenya maal jennee qarxii tokkoffaa fi qarxii sadaffaa keessa darba jenne. Tuqaa handhuuraa keessa ba'u inni kun qarxii tokkoffaa inni kun immoo qarxii sadaffaadha. As keessatti tuqaa handhuuraa keessa bahee qarxii tokkoffaa fi sadaffaa keessa qaxxaamura yookiin bakka lamatti kutaa jenna. Isa kana immoo dhugoomsuudhaaf tokko tokkoomee haa ilaallu. Akkamitti bifa gabateetiin akka ijaaruu dandeenyu jechuudha. Kanaaf giraafii keenya kana yoo ijaarru jalqaba ibsama keenya yaan wal qixataa 2 xaa jennetti ni barreeffannaa. Haala kanaan teebilii keenya yookiin gabatee keenya ni kaafna. Iddoo kanatti gatiiwwan xaadhaa jala kanatti immoo akkuma asirratti argitan gatii yaa irratti barreeffannaa jechuudha. Giraafii kana ijaaruu fi gatii xaa keenya neegatiivota keessaa 0s poozitiivota keessaa ka barbaanne fudhachuu ni dandeenya jechuudha. Gatii xaa amma neegatiiva 2 neegatiiva 1 0 1 fi 2 fudhannee jechuudha. Gatii yaa immoo gatii xaa fudhanne kana irratti hundoofnetu barbaannaa jechuudha. As keessatti xaan keenya yoo neegatiiva 2 ta'e yaan keenya meeqaa? Yoo xaan keenya neegatiiva 1 ta'e yaan meeqaa? Yoo xaan keenya 0 ta'e yaan meeqaa? Yoo xaan 1 ta'e yaan meeqaa? Yoo xaan 2 ta'e immoo gatii yaa meeqa isa jedhu tokko tokkoon ilaallaa jechuudha. Kanaaf amma haala kanaan erga ilaallee booddee giraafii kana yeroo ijaaruuf yeroo barbaannu bakka xaa 2 galchina ibsama nuuf kenname kanarratti jechuudha. Bakka xaa yoo neegatiiva 2 galchinu asitti jechuudha. Akkuma argaa jirtan ibsamni nuuf kenname yaa wal qixataa 2 xaadha. Bakka xaa yoo neegatiiva 2 buufne 2 baay'isuu neegatiiva 2 neegatiiva 4 neegatiiva 4 jechuun iddoo yaatti neegatiiva 4 barreessina. Isa lammaffaa irratti ibsama nuuf kenname yaa wal qixataa 2 xaa isa jedhu kana keessatti 2 baay'isuu neegatiiva 1 neegatiivni 1 kun ishee kana yoo itti galchinu 2 baay'isuu neegatiiva 1 neegatiiva 2 neegatiivni 2 immoo ishee kana. Inni itti aanu immoo ibsama nuuf kenname yaa wal qixataa 2 xaadha. Kanaafuu 2 baay'isuu 0 bakka xaa 0 kana yoo buufanne 2 baay'isuu 0 waan ta'eef haala kanaan jechuudha. Isa hafillee bifuma kanaan yeroo guunnu gabaabumatti giraafiin keenya gabatee keenya keessatti yeroo guunneetiin hin jennu kan hafillee isa kana lamaan haala sanii yoo barbaadda kana ta'a jechuudha. Dhumarratti ibsama yaa wal qixataa 2 xaatiif gabatee keenya haala kanaan yoo kaafnu isa asirratti argaa jirtan kana. As keessatti giraaficha kana yeroo kaafnu inni kun anni asirratti argitantu nuyi xaadha. Siiqee xaadha. Inni gara olee kun immoo siiqee yaati. Giraafiin keenya immoo inni kun immoo ibsama yaan wal qixataa 2 xaa kan bakka bu'u jechuudha. Isa akkamitti kaafnaa? Asirratti mee siiqee xaa neegatiiva 2 yoo ta'u neegatiiva 2 jechuun iddoo kana asitti neegatiiva 2 yaan immoo neegatiiva 4 jechuun immoo gara gadii kana sana booddee yeroo wal qabsiifnu haala kanaan wal qabataa jechuudha. Inni itti aanu immoo mee kan 0 yoo fudhanne gabaabsuudhaaf 0 0 jechuun handhuura kana. Inni itti aanu immoo mee xaa keenya 2 fudhanne jechuun xaa 2 jechuudha. 4 jechuun immoo gara olii kana jechuudha. Sana booddee haala kanaan yeroo wal qabsiifna jechuudha. Sana booddee gaafa tuqaalee kiphaa kanneen wal qabsiifnu giraafiin keenya haala kanaan
ijaaramaa jechuudha. Inni lammaffaan immoo meebaa irratti giraafii ibsamni isaa yaa walqixataa neegatiiva 3 xaa ijaarii jedha. As keessatti neegatiiva 3 jedha. Maan keenya neegatiiva 3. Neegatiiva 3 jechuun immoo irra xiqqaa 0ti. 0 gadi jechuudha. Giraafiin keenya yoo maan keenya irra xiqqaa 0 kan ta'u taate qarxii lammaffaa fi qarxii afuraffaa keessa darba jenne. Dhumarratti giraafiin keenya haala kanaan ta'a. Nuti immoo mee gabateettis gargaaramne akkamitti akka inni ijaaramuu danda'u haa ilaallu. Gabatee keenya keessatti akkuma kun dursa asirratti argitan kana gabatee keenya haala kanaan kaafannaa. Yaa walqixataa neegatiiva 3 xaa jenna. Gatii xaa ofii keenyaa fudhannaa. Sana booddee gatii yaa immoo gatii xaa fudhanneerra dhaabannet ilaallaa jechuudha. Mee fakkeenyaaf gatii xaadhaaf neegatiiva 2, neegatiiva 1, 0, 1, 2 yoo fudhanne sana booddee gatii yaa tokkeenya tokkoon tokkoo isaa ni barbaannaa jechuudha. Isaas as keessatti ibsamni nuuf kenname yaa walqixataa neegatiiva 3 xaati. Bakka xaa immoo neegatiiva 2 yoo buufanne maal taadha? Neegatiiva 3 baay'isuu neegatiiva 2 6 taha. Inni itti aanu immoo neegatiiva 1 yoo buufanne ibsamni yaa walqixataa neegatiiva 3 xaadhaaf bakka xaa neegatiiva 1 yoo buufne neegatiiva 3 baay'isuu neegatiiva 1 3 poozitiiva 3 arganna. Yoo ibsama nuuf kenname yaa walqixataa neegatiiva 3 xaa walqixataa jennet bakka xaa yoo 0 buufne neegatiiva 3 baay'isuu 0 0 ta'a jechuudha. Isaaf kana lamaanis haala sanii yoo fayyadamne fakkeenyaaf tokko yoo fayyadamne neegatiiva 3 baay'isuu tokko iddoo kanatti neegatiiva 3 arganna. Bakka xaa immoo yoo 2 buufne 2 baay'isuu neegatiiva 3 neegatiiva 6 arganna jechuudha. Isa kana mee tokko tokkoon haala guutamee laallee haa jennu bifa salphaa taheen giraafii keenya ibsama nuuf kenname irratti hundoofnee yoo hojjennu kana arganna jechuudha. Isa kanarra dhaabannet giraafii yaa walqixa neegatiiva 3 xaa yoo ijaarru kallattimaan qarxii lammaffaa fi qarxii afuraffaa kana keessa darbaa jechuudha. Giraafichi amma asirratti isin argitan kun jechuudha. Isa kanallee yeroo kaafnu as keessatti inni kun siiqqee yaati, inni kun immoo siiqqee xaati. As keessatti jalqabaaf mee giraaficha kana dhugoomsuuf isa kana yoo fudhanne xaan keenya neegatiiva 2 jechuun iddoo kana tilmaaman kan inni dhufu, yaan keenya 6 jechuun immoo gara oliitti poozitiiva waan ta'eef giraafiin keenya haala kanaan tuqaan kiphaa kanarra oola. Inni itti aanu immoo 0 0 yoo kan fudhannu taate 0 0 jechuun iddoo kana. Isa dhumarra yoo fudhanne xaan keenya 2 jechuun iddoo kana taha. Yaan immoo neegatiiva 6 jechuun gara gadiitti naannoo kana dhufa. Kallattimaan haala kanaan wal qabataa jechuudha. Kana booddee tuqaalee sana 3 yoo wal qabsiifnu giraafiin keenya haala kanaan. Inni itti aanu gaafii shaakalaati. Giraafii yaa walqixataa 3 xaa fi yaa walqixataa neegatiiva xaa ta'e ijaarii jedha. Isa kana suuta jedhaatii fakkeenya kenname ilaaluudhaan yookiin kitaaba keessanirra ilaaluun hojjechuu ni dandeessu isiniin jedha. Mata duree keenya kan diriiroo koordineetii fi sarara qajeelaa jedhu bakka garagaraa paartii 3tti qoonnee akkamitti akka giraafii xaa walqixataa A miseensa lakkoofsa raashinaalii kan ta'ee fi lammaffaa irratti immoo giraafii yaa walqixataa baan immoo miseensa lakkoofsa raashinaalii ta'ee fi isa sadaffaa irratti immoo akkamitti giraafii ibsamni isaa yaa walqixataa maan keenya immoo 0 irraa adda ta'ee ijaaruu akka dandeenyu ilaallee jirra. Yeroo itti aanu yookiin paartii itti aanu qabiyyee yookiin mata duree biraatiin hanga walitti deemnutti nagaatti.